biyya Afrikaatitti namichi tokkichi shamarran 400 yaale. Ati Kaayiroo keessatti ana takkitti yaaduu dadhabda jedhee waan hin yaadne. Sagaleen kee baay'ee bareeda. Sirba baasaa naa gaafatamtaa na waliin gubattaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam jirtu hordoftotaa fi jaallatamtoota maatii Ooraa. Har'a bicuusi yaada gaddaa tokko walitti dhufneeti jirra. Inni sunis maayinni kaleessa viidiyoo tokko isinii gadhiiseen ture. Viidiyoo sana irratti mucaan tokko dhukkubsattee hospitaala galtee hospitaalatti immoo gargaarsa baay'ee barbaaddee turte. Gargaarsa sana irratti namoonni tokko galanii gargaaraa jiru. Isinis yoo dandeessan irratti hirmaadhaa jedheen ture. Mucattiin sun har'a bicuusi yaada nama gaddisiisuun duutee jirti. Mucattii isin yaadachiisuudhaaf viidiyoo isinitti agarsiisa. Mucaa ishee kana jechuudha. Video kana argitan maloo nabra hin darbina. Arra garmalee garaan koona gootee qalbiin kuusta cabee jira. Ati keenya kun ijoollee 5 yatiima kan guddistu taatu isii keessa. Mucaa ishee kana mucattiinis akkuma dhageessanu Meerii jedhamti. Meeriin akkuma beekamu dhukkubsattee hospitaala galtee hospitaalatti immoo akkasiin akka mataa turte ni beekna. Yaada nama gaddisiisuun immoo edaka hospitaala keessaa duutee baatee jirti. Annaa kun kan baay'ee nama gaddisiisudha. Haa ta'u malee haati immoo sanarratti ilmoo 5 qabdi. Ilmoo 5 kana keessa ilmoo 5 kana qophaa ishee guddifataa jirti. Qophaa ishee ilmoo guddifataa jirti. Kanarratti Meeriin dhukkubsattee hospitaala galtee achitti hakkamachuu dadhabdee uummata ishee kana kan isin kadhataa turte sanarratti. Haa ta'u malee sana keessattis hakkamamteetti garuu fayyitee bahuu hin dandeenye. Rabbiin isiidhaafis sabrii kennee mucaanis kan jannataa Rabbiin isiidhaaf godhu jenna. Wanti nu gochuu dandeenyu wanti biraa hin jiru. Kaleessa viidiyoon gadhiise irratti koomantii keessa galtanii Rabbiin isii haa fayyisu jedhaa kan turtanii fi koomantii immoo nu godhaa jirtani. Hariin keessan guddaa baay'ee galatoomaa jenna. Kanarratti koomantii sana keessaa nama 2 filannee mimi kaardii 100 shallamnu. Nama 2f kaardii 100 ni guunna jenna. Mimi kaardii sana immoo carraa kan baasu isinumatu baasa. Akkas iskrooliin godhaanii iskroolii godheetan nama tokko irratti ituun ilaaliinan akkas godhaa. Achiin abbaan carraan bahuu fi kaardii kana tashallamii ta'a jechuudha. Isii ilaa. Carraa tokko. Isii. Samiraa Oroo. Samiraa Oroo. Meme ka abbaa carraa kan biraas haalaallu. Asii agartanitu ni mul'ata. Khadija lamaffaani Khadijaadha. Eshi Khadija lamaffaani. Eshi Khadija yoona agartee inboxii naa goota yookiin immoo achuma irratti lakkoofsa keessan naaf barreessitu koomantii keessa galtanii viidiyoo har'aatiin. Annaa meemee har'a moo chaalenjii tokko har'a meemee 1000 galle. Hariin keessanuu viidiyoo kana kan ilaalaa jirtan hariin keessanuu subscribe gootu galtanii koomantii irratti waan barbaaddan barreessitu. Abbaa carraa ta'ee subscribe 1000 guunnee nama 2 kaardii abbaa 500 2 ni shallamnaa jechuudha. Naa viidiyoon kun immoo akka namoota miiliyoona 60 ol bira ga'uudhaaf nu miiliyoona 60 oli beekamaadha kun. Oromoon qofti miiliyoona 60 oli. Viidiyoon kun akka jara bira haarii ga'uudhaaf laayikiidhaan koomantiidhaan waan barbaadanii sheer gocha uummata kana biraan ni geessu jechuudha. Chaalenjiin keenya itti fufa. Chaalenjii kana ol immoo yeroo nu bichuusi guddanne jenne chaalenjii kana ol gochuu ni dandeenya. Isin garuu kana biratti nu bira dhaabbachuu qabdu. Nu bira dhaabbatanii Ooraan kun jechuudha miila lamaan dhaabbachuu qaba. Malee miila lamaan hin dhaabbanne kun immoo isin irraa eegama jechuudha. Innaa hariin keessan please subscribe gochuu keessan immoo akka hin daganne. Hin dagattu gatii ta'e innaa namuma godha. Short clips hin jedhe libsadhuu si du'i barana. Maanni giiftii koo amalan qabdu qofaa dhaabatto. Salam no? Maal tu turun fedhanii Amaariffaa haasa'uu fide Amaariffaa akka rakkoo natti ta'e
Irri jiru wadana keessa. Algabbaኝም ምንድን ነው የፈለከው? ምን ልስጥህ? ምን ልስጥህ? ጫማ ነው የፈለከው? ልብስ? Wanti bituu dhufe shamarranitti nima mukaa dhiiratti malee. Kanaaf dhiira barbaade mana. Wandiin barbaade wandi. ወንድ ማለት አልገባኝም። ምንድን ነው የፈለከው? Shorti lipsi. Surree ውስጥ ገለጥልህ kan uffatamu tokko beetu surree ውስጥ. ማለት ሱሪ ውስጥ ስትል አልገባኝም። Shorti lips. አልገባኝም። Shorti lips እንጀራ ልብሳቱ ሲዱ ይበራና. ሾርት ልብስ ስትል ምን አይነት ልብስ ነው የፈለከው? ኦሆ ኩኖት ይወርከ ጀለራ ኩኖ. ኦኬ ፓንት ነው የፈለከው? Tafuun jiru talaabee keessan. Si. Abaluu eekkaati afaanuma guuteessa yuuxinnoo mashee safuu jinta karaa wajjin dhumneesin. አልገባኝም። ምን እያልክ ነው? Maal cal jettee abaluu jettee maqaa warra soddaadha akka kanatti. Qareemoo gaayyaa wayisni argaa qolee jaalatti. እንዴ ምንድን ነው የፈለከው ታዲያ? Deema danaan siin jedhi mallakkee araqee. ያማህል እንዴ Uffataman atuu yaammaan siinuu sirukkubaa reenya maarfichi afaan oromoonsa. በቃ እንዴ ምንድን ነው የፈለከው Najjeesa ታዲያ? qolee. ሂደህ Sineegaa ደጋ bari afuuftu. Duudaa gurra gundoo. Abaluu jettee kun afaan mantee abaluu jettee. Ijoollee keenya lakkisaa dhiisaa. Maal jedhe beektuu koomantiidhaan tokko. Jarri dhiiraa baddaa galanii jiru jedhu. Kanaaf jaruma qofa wusti libsii jedhii gaafadhu. Wusti libsii jedhii gaafadhu giseen jedhu wallaahi hin dandeenye baay'een kolfee gisee sana. ፎቶ ላይ የተላኩልኝ ምስሎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ሀሴት ደርቤን 4 ጊዜ ወቅቱ ህይወቷ እንዲያልፍ ያደረገው ግለሰብ ይሄ ግለሰብ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ዛሬ በፖሊስ መኪና ተጭኖ በካቴና ታስሮ በአዳማ ጎዳናዎች ላይ ህዝብ እንዲያው ሲዘዋወር ነው። ይሄ ምስል በደንብ ያሳያል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ግለሰብ ማለት Egaa viidiyoon engaddagadhiise irratti viidiyoo tokkos engaddagadhiiseen ture. Viidiyoo sana irratti mucattii Hasseet jedhamtu tokko gurbaan tokko ala afur waraanee ajjeesee jira. Mana nyaataa tokko keessa wajjin hojjetu turanii mana nyaataa foonii keessa achi keessatti waan jarri gidee hunda wal lolu jedhama jarri lamaanuu. Kanarratti bicuu sii waliin galee natti fakkaata bakka siin jirtutti deemee ala afur waraanee mucattii ajjeesee jira. Mucattii ajjeesee gurbaan sun badee jira yeroo sana keessatti. Garuu kaameraan seekiriitiin gatii qabee jiru jennaan nama harkaa ba'uu hin dandeenye. Cumaan barbaadamee argamee amma kun akka kanaatti qabamee biyya keessa zoorsifamaa jira akka uummanni ilaaluudha jedhamee jechuudha. Innaa namicha kanarratti meemeesin murtiitu murteessaa jedhame maal murteessitu? Murtii kennaatu sinin jedhame mimmi isin maal kennitu murtii kanaan? Koomantii irratti hin barbaada. Innaa maaliif garuu ajjechaan kun kan danataa jiru? Mimmi ilaala. Al tokko durbii ni gudeedamti, al tokko ni ajjeefamti. Keessattuu immoo ijoollee durbaa irratti, ijoollee durbaa fi ijoollee sabiyyii irratti. Maaliif garuu wanti kun baay'achaa jiru? Ergasii koo bakka namni tokko du'eera jennaan mataa qabatamee eeyyama beektamati. Bakka namchi kun du'eera naan waan beekamne jedhamee mataan qabatamee eeyyama. Amma garuu ituma obboleessi kee ituma firri kee du'e jechuudha. Waa tokko sitti fakkaataan jiru bakka. Qaamni keenya ittiin wal bareera. Garuu wanti kun akkamitti ittiin akka kanaan deemuu danda'amaadha amma gaaffiin. Akkuma kana ijoolleen du'aa ijoolleen akkas ta'a akka kanatti gudeedamaa inuma deemamaadha kun amma. Mootummaanis yeroo irratti seera wayii kennu bakka nama ittiin nama barsiisuudhaaf ila amma fakkeenyaaf ejjennoo gisee irratti furatu ituu nama tokko qabee ajjeese jechuudha nama akkas godhanu jarri kaan hin sodaatu. Maaliif jennaan wanta sanatu jira kaa seera sanatu jira. Amma garuu waggaa 5 waggaa 6 10 hidhamee ba'a waa tokko wanti intini taa'amaa jiru hin jiru jechuudha kanarratti. Wanti tokko hin sodaatamu. Bakka ammatti kana hidhameen ba'a kama inni amma kana jedheetuma hassaba. Kun garuu nama barsiisuu danda'an jiru. Ituma hidhamee waa tokko baasaan jiru jechuudha. Jar nama kan biraatti hin barsiisuu fi hidhaadhuma jechuun humti. Kun garuu akkamitti ittiin deemamuu danda'amaadha amma. Mootummaanis kan irratti bicuusi rakkina qaban jedhee yaada. Arfi kaatitti namichi tokkichi shamarran 400 yaale. Ati kaayiroo keessatti anna takkitti yaaduu dadhabda jedhee waan hin yaadne. Viidiyoo isaa argitee? Telegiraamni isaan erguuf beera dhibba arfanuu. Maal haa godhu inshallah haay. Ilaalta kaa. Fayyaa qaba namichi maal godhaanin? Badabboo tokko ho'aati magaa. Kan akka keetii kan. Qotee bulaan ta'enniin osoo haadha faatee itti dabalate qayyettoo feesbuuk irratti. Anti filee beera gurguddaa akka keetii kan. Baga godhe dhiira. An ka jedhu arfi kan Oromoo yoom seenaa akkana kana daladdi.
Dhufuure ammoo eegalaan hojii gurraacha akkanaati maal qaba? Maalaan afaan eegaltaati. Guddaa akka gadi tokkorraa eegala namichu. Maa inni garuu akkas yaada dudduu haasa'uni. Sharii Allah maayin jechuun akkas laayivii irratti ijoolleen durbaa akkam akkas taasiftu. Ituma qaldiidhumaaf ta'e hin ta'u baay'ee jabaata wallaahi keessattuu muslima ta'anii wanti jajjajarra akkas taasa'an immoo an baay'ee na jibbisiisaa jiru amma jarri kun laamma. Namni akkasii yooma Oromiyaa keessaa dhufa jette miti. Oromiyaan nama akkasiitu hin ta'in goota bebbeekamoo fi goota jajjaallatamuuf goota bebbeekamoo baafti of keessaa. Kuni koo har'attiin jajame malee boru ittiin arraffama. Mataa isaa kan ittiin gadi jedhee deemudha. Miidiyaa irratti gisee haasoftan nama kolfisiisuudha qofaan haasa'inaa. Mormaal maaf nu kenname? Meemi maaf nu kenname sharii Allah? Ittiin yaaduudhaaf miti? Kanatti yoom fayyadamne yoomitti fayyadamuudhaaf ika? Dhugidee duute ittiin fayyadamtamu? Nam tokko garuu bakka miidiyaadhuma irratti bakka yaal tokko dhageettii argadheera jedhee wanti inni haasa'u waan as hin jirre haasa'a bakka. Ati Kaayiroo keessa teessee ana akkas gochuu dhabde jechuun era sheemiidha wanti kun era sheemiidha. Itti fufna garuu maaliif? Haasaa jollee taphattaa. Qamaa bara gisee hedduu jimaa kana giseen qabeeni dhusa. Giseen nama maddii dhufeeni dhusa beete. Qamaa haasaa taphattaa. Ooyi nama eenyu na yaame? Dhufee. Gizeeran gabbee dhufu nama hamattanii jirta wallahi himanii wallahi ani gizeen gabbee dhufu waan jettan hamattanii jirta. An dhageera si hamatanii jiru. Garuu nam tokko maayini miila keenya eeggatee nama komachuu barbaada. Dhugaa rabbiin isiniin jedhan bakka nama tokko wajjin taa'isanii waliin haasoftanii gisee jettanu gisee bootaa sanaa kaatanu isinittu taranyaa komatamu. Nama akkasii amantaniituma duukaa jiraachuun duukaa haasa'uun akkam namatti akka jabaatu garuu beektu. Namuma keenya keessa jira namuma isin jaallattanu keessa jira namni akkasii kun. Yaada rakkina isinirra jiru dhufee isinitti himuun barbaadu garuu dudubba keessanii ni naasaa. Rakkinni sun ikkootu isinitti himamee bareedudha. Isintu fura rakkina sana. Nama biraatti himuu waa tokko hin baasu. Nama biraatti himuu maaf jaallate? Nama sanatti himuu maaf jaallate? Maaf isinitti himuu hin jaallanne? Bakka jiru ijoolleen danaziin tokko gwaaddanyaa keenya keessa. Anis kan inni haarootti kan itti haaru danuutu jira dhugaa rabbichaa saniin dhoksu lo'an maatii koon dhoksuun waa tokkitti ammas akka gwaaddanyaatti waliin haasofna siniif nu. An maatii bakka gwaaddanyaa koo keessa ijoolleen akkasii jiru. Bicuu si giseen tiriin taate naasoo bakka waayii kee. Kan keessan meenshinii godhaa yoo jiraatan. አስለቀስከኝ ዛሬ በሰራው ቪዲዮ እምቤ ታያል እንዴ የለም እንዴ ስፖንስ ወርድ ነበረ ግን አሁን የት እንደሄደ አላውቅም ማለት ነው። ናፍቀሽኛል ምናምን ትላለህ እንዴ? ናፍቀኛለች። ተው እባክህ። እኔ እኮ ሰርጉን እኔ በነገራችን ላይ አዩ ያስተረፍኩትን ጨልጬ ልምጣ ስላለች እሷ ስላልጨለጠችው አንተ ጨለጠው የሄድክ መስሎኝ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለዚህን ያክል አክባርክን የሚነግረኝ ሰው አጥቻ አይደለም። ናፍቀኛለች እስከ ልጆቼ ምናምን ይያል ንገሩን ጀራ ከስፕራንኪን ጎዳኑ ጊዜ ሁንዳ ጨሉ አንዱ ጋራቢ ዱጋሴ ተነ ነኔ ጊዜ ዱራ ጊዜን ሲላሉ በቃ ሙጫ ካን አከስ ጎዴ ሲንጎንስ በቃ ተረኛዳ ቦኡፊ ጀ እንገደ ጀረሰና ቱቦ አቶረ ጀራው ላጀራ ተኮጅሩ ቤክቱ ሚቲን ተፈካታ ጀራ ቶፊቅ ወረ ቶፊቅ አከስ ቦሲ መራቲ መተረኛነ ሲካና ወዘዴ ተናንስ ቦፎን እንተረ ዱካ ጋሩ ሶብ ቦአንጅርቱ በጉማ ሶበቴ Sagaleen kee baay'ee bareeda sirba baasaa naa gaafatamtaa na waliin gubattaa
warra baasaru jira gara makka dhaquun wallaalleen beektu gurra keenya akka duuchaaruun beektu kuwwan ani sitti dabalama naan caffartaa mana sargiitti naana caffaranii mana biiraatti naana caffaranii ani afur kassaraa yuutuubiin irraan bitu mana rabbiin dhaba ambirri koo ganna ani fammas kan hin hundi wal faana dhaba atin maraatte fayyaan kee hin jiru dachiin akkasatti waatti beektaa sababeenni sababa artistoota keessattuu kan amma bayaarratti gurra loluutti bakkuma akka maataa numu ani sitti dabalamne an jettaatis warri keessan eessa jiraatti siima fayyaan qabdu xeenaan kee hin jiru hin dalaguu kun sammuun kee maal jettee yaate akkasuma maan jetta sirbatti na yaamte dinnisha boqqolloo maal fakkaatti jedhamti waan gaariitu na yaamte koo galchee badheessi. Calluma jedhata haasaa xalaataan dhagayin yeroo kana bakka sagalee bareedaa kanaan ittiin quraana qaroofta bakka quraana ittiin qaraataa haafizal quraana ittiin taata maal kun hin jedhee namni keenya kan jara sanaayyuu gurra nu duuchee jennaan kan biraatti nu dabaluudhaafi irra dhiisaa ijoollee keenyan balleessinaa isinumatu dafratii kennee fi booddee moottiin arrabsuudha ayi sammuu. Ayyaa bee akkas jaaladhu sitti muudhafani dhugaa maali? Hin jarjartaa? Ayyaa beeyanoo gooftaan illee fidin malee odoo jira mitiire hin beekan mitiire hojii gooftaas hin beekanii akkuma tasaa odoo wal fuune tasa jira tasa. Maaltu beeka hojii gooftaa? Ayyaa karoorsaa hirta moo dura dhugaa akka naladhee lafa hirtuu eettaati? Kalaal argitee hojii gooftaa karaa karaan hin jirre karaa baasa yeroodha ragaa wajjin. Ayyaa bee yoo illolu yoo dhagaye maaleessaanii jaalallee iyyuu hin qabu. Duudaa mini nan dhagaa. Jechuun yeroo namni fagoodhaa nan dhagaa kaa yeroo namni natti dubbatu na argitu nama gurraa mana gagga'uun baadda. Duudaa mini gooftatta tolu dhugaa. An akka keetii laamma yeroo asirraa nama gorsitu dhugaa qaanii dhugaa bi'aan asitti laachuudhaan namoota dura gidduutti lallaafeen ture gidduutti dhugaa nama anuma akka keetti nama gorsitu anoo nan dhiise isa kaanoo karoora isa kaan nan dhiise amma asitti an deebisee hin jirtu namni akka keetti nama gorsitu. Taankii dhugaa. Wal fuunaree? Aniifati. Yoomaa ta'u. Bor. Yoomaa ta'u. Bor dukkanaa ammallee bor. Maalaantiif ifa gaate. Ifa edemu doonanii na du'ee bulee fagaatan barbaadu. Hinduutu dhugaa. Hinduutu. Kita sangaggabee bula. Anta sangaggabee bula. Fagoon jira amani. Boru akkuma ta'etti kaaddee dhufa deemani. Na jaalatte taana namuma kaattee dhufuu qabda malee bineensillee si nyaatu si nyaata. Kas taana nan jaalattu dhiisi. Natti roorisiin kana mana amma akkamittan dhufa ree? Akka barbaadetti kottu gaamaan na dhibeen ta'uu baanne sitti neeru. Isa kan ilkaanichaa booddee haasofna garuu soolaan akkas hin ajjeesnedha. Soolaan akkas hin ajjeesne waa biraatu tokko siin sodaadhuun. Garuu akkam ilkaan waa ilkaanii akkan haasofne isin keessaa akka namni tokko waa ilkaansaa akkan haasofnedha akkan haasofne. Ay dolara. Qulqulleessi camma seeran qulqulleessi. Yaa dolara miliyoona tokko gadi inni gawwani suuta jedhi suuta taragi hin beektu yoo ta'e hin beeku hin jettu. Maal ishiin tun? Dhiifama asitti kaalsi kiyya balleessite. Heechi akkasitti xaragamaa kun
Malo baasi kaalsii keessii fangeeddara kan hin biratti. Dhiisi hin ta'u. Are kunummaa si jalaa badeera baasi. Hin ta'u. Baasi dhugaa rakkoon qabu. Wayyoo irra salphina koo. Ay dolara. Doolaricha ammoo kan waxxaree kute jirtu bakka nam tokko akkas kan nuuf hoggartan itu waa tokko bakka waa tokko hin jiraatiin lafti nan ga'u bakka waa tokko nan qabinaa kan jettanu jirtu amala keessan sirreessaa la ilaa isin amala keessan sirreessaa bakka jirtu bakka isin maqaa keessan dha'uun barbaadu laan jirtu jarra akkas taatan akkasii duwwaadhuma of tuulaa garuu wanti tokko hin jiru rakkina keenya hunduma kun garuu takkaan tokko lamaa qofatu hin ta'in hunduma nu bakka fakkeessuudhuma jaallanna waa harii. Waa tokko akka abtaamii fakkeessu, waa tokko akka beekaa fakkeessu, akka tokko akka nama beekumsa qabuuf fakkeessu, akka kan garuu bicuu isin deemsisan nutti hin fakkaatu. Addee tokkotti nyaatamna beektu. Mudhii kee bareeraa. Sarqa Inistiraakti. Amma reefu ba'anii waan si ajaa'ibu. Amma reefu ba'an. Si rakkisan mini? baay'ee. Waan si ajaa'ibu hojii masaaniiti. Maqaa isaaniif maamila meeqa mana kana keessaa dhabne. Ati uffata barbaadde akkasii safara miti anatu siif safara. Anatu siif safara. Tolu. Uffatanii baani waan si ajaa'ibu meetiriitiin safaramu ansiin safara akkoon hin jiru. Uffata barbaadde baay'een jaalladhe. Isa caalaa immoo uffata sirraa deemu anatu siif hin jaalladhu deebitee dhufte yeroo biraa. Kam goone sitti ol kaasni harka kee. Isa kanas. Mudhii kee bareeraa. Mee harka kee. Akkas naanna'e. Waan si ajaa'ibu dheerina harka keetii amma bakka ta'u bareeda baay'ee salphaadha. Mudhii ol gabaabaasa jettee baay'ee gabaabaatti tu jechuudha. Maaliif amma faashinii haaraa bahee jiru uffatee haaraan jiramti iddoo kana duwwaa irratti kan isheen si hojjechiisa. Sirraa bareeda. Uffattee waan ilaalleef malee sirraa bareeda baay'ee. Mudhii gadi baay'ee irratti anatu Maasi ajaa'ibu uffata kanaan nama meeqatu dhufa maamila ta'e mana kana. Namni tokko uffateera taanaan immoo hin uffatin uffaticha. Uffata kana suma qofatu uffataa biraandii kee ta'e. Ati nodhini kan nama gambiraa. Akka namni na rakkisu beeka garuu nodhu. Waan si ajaa'ibu immoo sitti ni malee ani mana uffataa mataa kootii qaba. Dhugaa? Isaan osoo dhumanii dhimmuma maatii waan ta'eef wajjin rakkadha malee kan mataa kootii qaba. Eessa jira? Naannoo makaadha. Sitti agarsiisa. Achumaaf deemee nodhannu. Akkas goona anis isuma yaade maal goona anatu sii bilbilee addana keessa xinnoo rakkisaadha. Adda hojii isaa waan ta'eef sii bilbileen gadi ba'anii achumatti bilbila kee qabatee. Sa'aatiin taane dhufamu. Sa'aatiin taane dhufamu sana mazaachaa deemara beekan. Nu bakka akka ijoolleetti ergaa ergannu dhabnaa qoy. Isin bira akkamitti ijoollee ergaa erganna qoy. Akkasitti akkamitti manoof eessatti amannee ishee ergaa erganna suuqii gizee ergannu akkasiin karaarra dhaabatanii akkas godhu gizee ammas nunuma gubanneem dhugaa rabbichaa nama nu baruu dhabne malee dhugaa rabbii baay'ee gubanneerra nu. Amma yoomitti garuu kun ijoollee suuqii ergachuutti dhiisnuus ijoollee bakka tokkotti ergachuu dhiisnuus. Maatii ooraa waa tokko haasaa kanaaf furmaata kennaa malee simmaaf callumetti nana qofa laaltu. Maayinaan idaan qabamu waan qofti kana haasa'u isinis haasa'a malee. Callumeen immoo wal ilaallaan rakkina guddaadha dhugaa rabbii kun. Maana qoftaan qofti maayinni idaan qabaan. Dhiiseera yuunaasoo. Sagantaan irraaf qabanne kanuma fakkaataa sagantaa biraatiin amma walitti dhufnutti
አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።